Ashamaa harka fuunee nagaa fi haraarri jaalalli eegumsi waaqayyoo iddoo fi haala qixa jirtan hunduma keessatti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa fayyaa keessanii annagaa koodhaa galanii ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Baga nagaa fayyaatti eeggamtanii yeroo fi sa'a kana keessanii isiniitiin jedha. Akkasuma immoo hirrii fedhaa fi eeyyama jaalala keessaniin dhuftanii maatii naa taatanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Warri immoo hanga maatii hin taane yoo jiraattan maatii subscribe gochuun maatii naa ta'a. Akkasuma immoo like share gochuun yaada qabnu walii barreessuun walaa jajjabeessinuu isiniitiin jedha. Har'a dhufeen jira. Dhugaa yeroo baay'ee naa milkaa'uu dida kaleessa namarratti firaankii godhee naa milkaa'uu dide jechuudha. Firaankii godheetiin ani viidiyoo waraabaa jiran se'ee inni daa namni narratti bilbilee viidiyoo dhaabee jira firaankii akkamii jechuudha. Har'a garuu itti deebisee yookaan firaankii godhee hin beekti waan ta'eef akkanumatiin tapha garaagaraa walii wajjiniin taphannaa kophaa koo asittiin adda haasa'uurra jechuudha. So ishee hiriyaa koo wajjiniin bilbilee mudannoowwan garaagaraa wantoota isiniin gammachiisanii isiniif dhiyeessinaa jechuudha. Dhiifamaa qulqullinni kaameraa dudduubatti ifaatu mastaawotii keessan ol gala waan ta'eef badaa qulqullina hin qabu beeka garuu dhiifama isin gaafadha. So bilbileetiifin walitti deebinaa jechuudha. Drama wayii ilaalan bu'aa jira beektaa drama baay'ee garaa nama nyaatu wayii. Maanni immoo? Haatis abbaanis jalaa du'an obboleettii bitaa dhaltaloo Yesuus. Diraamaan asitti ilaalu tokko warra Turkiitii miti. Obboleechi illee hanjaraa du'e ijoollee sadii mucaa tokko wajjin amma. Kuni amma ijoollee lama mucaan xiqqaadha beektaa akka tokko torbarra 8 hin jiru mucayyoodha. Nama lama qofa. Lama garuu namicha mana ariite mana ba'aa deemaa jetteen mana baanii ta'u goddanyaa abbaa bira deeman. Godanyaan abbaatis irrukute mucaa xiqqaa mucaan beektaa dafee xaaraa. Rukunnaan mana baanii deeman egaan irratti birrii jalaa fudhate tokko wayii qabduun. Hojii kee malakko badeeyyummaa. Isaas boochiseeree. Miti baasa jechuun yeroo rakkattee yeroo kaan namni hundumtuyyuu yeroo si beeku yeroo ati rakkattee hundumtuu sirraa dheessa dhugaa. Dhugaadha amma inni beektee ulfaataadha. Ani beektaa gisee diraamaa ilaalee mimmaan na qabu akkas ofuma kiyyaaf hin ofitti haasaa beektee hin booyin kun diraamaa nuuf hin jedha. Miti kun dhuguma natti fakkaate intaluu akka waan bakka baay'ee. Jechuun namni gaafa rakkatte yookaan dhiibbira yoo harkaa qabdu dhiibbira gaafa rakkattee itti jirtedhe namni kaasu hin jiru. Inni immoo sirriidha. Ani diraamaan ilaalu tokko seebar Turkii amma ilaa darbaa deemu tokko haatillee abbaan illee irraa du'anii ijoollee sun xixiqqoodha yoo beekte mucaan tokko immoo hin guddifame isaa jiraatanii. Ilaalee ijoollee afur ijoolleen sadii miti afurii miti obboleettis du'e tokko jabaan keessa. Kamaa irra inni du'e amma akkoo sadiitti galanii jiru. Qallaalli garaa na nyaatasi. Galgala abbaa fedhe osoo naa bilbilee jalaan kaasu sallaa. Sana baasuu didee. Isatti hanga dhumaan laalle beektaa feesbuukidhaan laalee yuutuub irratti naa baasuu dide. Hin dhumne bee darbaa jiraa gammaayyuu galgala. MTV irratti banadhu laali. Yuutuub eenyutti. TV minamina kana nabanuu didaan abboo yuutuub. MTV dhaan ilaala galgala hin darba. An kan jedhu amma viidiyoo si waraabaa jiraachuu hin beektaa? Lakkin beeku. Ati viidiyoo jiru jalaan ooftu hin jettu kaleessa fi firaankii sun nu milkoofne. Ani yeroo isa viidiyoo waraabaa jira see akkasitti taasaa miti. Edaa bilbila kiyyarratti namni yaale dhaabbate giifti akkasii ani sitti taasa'u sani waaqa otoo rifaatu keessan hin mul'isin. Odoo eenyuun jedhee yaa saaraa walla. Illee qooma kiyya kolfa akka gawwaa.
Dhugaa waaqa biraankiin akkanaatu naman darbu. Ani narratti bilbilaani bilbilli kiyya dhaabbatee daani giiftiin ka'ee waraabaa jira siin jedhaamtiin da'uun bee ammayyuu cufee oronaan jettu isaanii gisee san waraabaa jiratti. Bilbilli yoo bilbilamee dhaabbate waraabu Viidiyoo waraabaa hoon jiraadhe yoonii daataa ofirraa cufee malee yoo namni narratti bilbilee naarkaa balle. Jechuun ammaana silkii lama qabdaa miti tokko yoo waraabde tokko daataa cufu. Tokko naasaa jechuudha. Akkas godhu malee beektee qaleessa firaankiin akkasiitu ni darbu ka. Har'a immoo giddumaan qabeetu waan sin kofalchiisu sinii akka isheen sinii haasoftu godhaa jedheen hin kaanii giiftiin. Amma waan nama kofalchiisu maaltu jira si bira? Waan isaan bohaarsu. Wanti na bohaarsu maaltu wanti nama bohaarsu maaltu jira? Diinaa duraan isaan yaa'imu halkan keessa darbu seenaa inni raaffanne ho'i kan himaa fi qo'atu. Maadha inni mi'aanuu nan dhagaasuma ammoo natti himtee hin beektu. Natti himtee hin beektamoo dhagee hin beeku ani. Dhageenye namatti homaattuu hin himne. Ta'e bakka nutti himaarraa kolfanii. Maal kolfu nama kofalchiisu ta'uu danda'a. Maal nama gaddisiisa ammoo. Beektaa yeroo jalqabaatti araba akkuma hin dhufeen kaa yeroo sana afaan hin beeknu beeruutu akkuma hin deeman jechuudha. Namitti eenyu kinoo shunkurtii fi bataasaa fi eenyu basal kan jedhan kun baarraa ka'aa kunis baarraa ka'aa mitiiree yoo shunkurtii fi diinaan jettu. Dinnichaan itti geecha yoo dinnichaa fi dinaan jettu shunkurtiin itti geecha. Shunkurtiin itti geecha. Itti gaafatanatti barreessuu hin beektanaan jette Ingiliffaan hin jedhee irratti barreessite tanaan shunkurtii tokko irrattis dinnichaa tokko irrattis barreessite dinnichaa sana irra dinnichaa irra godhee shunkurtii san immoo shunkurtii irra godhe. Duman akkas jedhu afaan baradhee amma soduu afaan hin baratiin eenyu maqaan isa aappiliidha miti afaan keenyan aappiliidha. Hodhu mucaadhaa geessisi naan jette mucaatu jira namichatu jira mucaan ala hojjeta. Naa kan itti se'een taa'e nyaatteetuma fixe. Oh my God, mee waaqa jedhi. Dhuguma waaqa kiristoosee nyaatteetuma fixe seerumaan taa'ee nyaate kan isheen isaa kenni naan jette saayinaarra goote ani taa'eetuma soofarra taa'eetuma. Kan kana caala nama kofalchiisu maaltu jira ree? Soofarra taa'eetuma seerumaan nyaattee saayinaa dhiqee kaasechi maaliif na ol deebi'ee gaafaan egasii yoon barukaa jechuun mallattoo isaanii saniin natti kennitee fi maal kennineef naan jedhu. Maalaan jettee dheeduman jedhu maal sun jedhe. Kolfu ta'an idaafaan natti kolfu. Oh my God, waaqa. Iddoo ani kana diraamaa irratti hin argee kinu ijoollee kaayiroo keessa hojjetanii wayii baabaa Aadamtuu beefaa hin beektamii Foosiyaa fa'aa indoomi diraamaa hojjetanii turanii tinoo bishaan fidii jettee waan bira. Afaan maaliif tan beekaree ani kubbaa kilatti gadi fooqirra bahee jechirra gadi kufinaan jedhaniin waanuma gaarii samaatti hin beekaree. Miskiina waaqee dhugaa. Qaccicitti godhette dirdibitti godhee nyaattee. Dhaabasitti hin dubbanne garuu. Egan afaan baradhee jaarti baay'ee nama gaarii wayiiti beektaa jaartis jaartinis. Kolfee kaasanii kolfee egan afaan baradhee. Oonatti ka'e waan tokko nan gochaatu jiraadhe nyaadhu fitti kanaan jedhu gata. Badee indeemu dhugaanii fi mudannoo akkana kana ni qabaayu qoy dhufee ani immoo yeroo dhufe isaanii mana haadha deemne beektee torbeeyyuu hin guunne mana haadha deemne achumaanii guyyaa sun qidaame natti fakkaate ani gisee jalqaba dhufu isaanii raftiin an baasanii baay'ee beektaa haga keessa baruudhutti ijoolleetti nan dhiisa mucayyoon garuu deemte mucayyoon mana haadha jirtu kaartaa taphatu alatti jedhi nyaata nyaatanii nyaannee kaanee kaartaa taphatu meeshaa dhiquu na gargaarte obboleetti isheellee meeshaa dhiqneetu isaan kaartaa taphatanii alatti jechuudha barandaa ala mana haadhatti jechumaan
dardara hin beektam tiree nyaata dardara kanarratti mudannoo baay'een qaba yaani misira kanu misira basalaaluu jedhanii hojjetamu sana hojjetaniitu saayinii irratti isa sanin hojjette baay'ee hojjette isa sanarratti mudannoo baay'een qaba isa kana siima akkuma gizee dhufee saniitiin achumas niitiin gizee ol keessu kophaatti jaartiin jechuudha saayinii irratti hambiste eenyu fakka hambisteen beeku kasilaa hunduu nyaatan jedhee homaanii achitti meeshaa akkasitti itti shaffantee homaachuma mashlaa cinaa gootee meeshaa dhidhinnee hafumaa goggogu jennee akkasuma fooxaa minamina irratti illee naqneetu kootu naan jedhani ala jechuudha isaan bira ba'ee ala dhaabbadhaan ture achumaan namichi tokko nyaanne kan obboleettiin isitti yaa fuudhe jechuudha soddaan achumaan isaanidha achi maanimee maalittan beeka odoo beewaa agoda bira dhaabbataanis qallaayu jedha silaan beeku giseessanii akkas naan jette daashin deemti saayinii irra jiru sahan jedhu mitire sahan san bichaan nagaakaa giifti deem ani sahanii sani nan beeka sahanii hodhu sahanii kana geessi naan jennaanan taayetti jetti godhe sahanii kana qaba addunyaa dhunaa jettise waaqa jumaanii jettahan edaa kasahanii irra jiru sanii ho'isii fidi naan jetti giifti naani maalitti sii beekare achuma saayinii minaamin dhidhinnee mitire saayinii isaaniin goggoge ol kaayinaan jetti si'an immoo nyaanni giifti akka keessanii ol galee meeshaawwan dhinnisanii tooratti hin beeku babbanee malaalee jechuudha kamanni mana haadhati gaggalchee burcuqqoo naqee isaan kaartaa qabatan dagatanii jechuudha akkana ergassan ol kaayee ka'ee